Harrakata ZDT routerii wifi keessan itti password jijjiirattaniin isin agarsiisa. Barnoonni kun baay'ee tokko isin fayyada. Keessa warri biyyaa fa'aa qaceellotti isin fayyadama. Password mataa keessaniitiin akkaataa itti ZDT routerii itti hidhattan isin agarsiisa. Barnoonni kun baay'ee barnoota bal'aadhaa sadarkaa garaagaraatti qoonneetiin ogeessa routeraa waliin isin dhiyeessineeti jirra. Akkaataa itti haak namni akka hin goone gootan, akkaataa itti haak godhame itti deeffattan, akkaataa itti namoota keessa jiran listii keessa itti baastan kutaa tokko lama sadiin isiniif qopheessineeti jirra. Har'a kutaa duraa keessatti kan laallu akkaataa itti passwordii mataa keessaniitiin hidhattan isin garsiisa. ZDT routeriin kun tana fakkaatti. Itti passwordii mataa keessaniitiin hidhattan isin agarsiisa. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u isin jenna garuma barnootatti. jirtu hordoftoonni leellisaa Tuubii har'a waan tokkoon isin barsiisuudhaaf dhufe waa'ee wifi routerii ZDT jechuudha. Wifi routerii ZDT kanaafuu jalqaba passwordii keenya jijjiiruudhaaf IP numberii isaa beekuu qabna. IP numberiin isaa browseruma fedhe irratti ani fakkeenyaaf amma Chrome irratti fayyadama. Browser Chrome kana irratti IP numberiin isaa tokko sagal lama tuqaa tokko jaha saddeet tuqaa tokkodha. Kana jechuudha. Karaa routeroota hedduutti illee isuma kana garuu kanaatti illee isa kana waan ta'eef isa kana seenee ani immoo duraan waan fayyadameef isuma kana cuqaasaa jechuudha. Hayyee eega gaafa teeleen isinii galchite yookaan guyyaa jalqabaatirraa admin passwordii admin keessan jijjiirta yoo ta'e ka jijjiirtan san galchitan hin jijjiirre yoo ta'e default numberiin isaa hundaatu wal fakkaataadha. Admin username bakka jiru irratti small letteriidhaan admin jettanii galchitanii passwordii jijjiirtan yoo ta'e immoo passwordii isa jijjiirtan san galchitanii yoo hin jijjiirre ta'e immoo default passwordiin isaallee adminima. Gubballe username illeen adminima, password illeen adminima jechuudha. Ani immoo kiyya jijjiiree waan ta'eef isuma kiyyaatti nagadhee jira jechuudha. Hayyee ifama interfeesiin isaa jalqaba haala kanaan isinii seena kun akka kanatti dhufa. ZDT routeriin har'a passwordii jijjiiruuf deemna waan ta'eef bakka passwordii jijjiiruudha jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti akka dhufne eessa seenuu qabna? Network bakka jettu seenuu qabna. Network jettu kun isii tanaadha. Ifama network jettu tana akka sirriitti mul'atuuf irra deebi'u jira. Akkanatti jechuudha. Networkii tana gadi cuqaasna. Isiitiin erga cuqaasne booda fuulli itti aanulleen akkanumatti dhufa. Isaan dhufan kana keessa illee ammallee lamaffaa irratti eessa seenna? Waalaan bakka jettu seenna. Waalaan kan jettu kun isii tanaadha. Waalaan tana cuqaasna jechuudha. Waalaan tana erga cuqaasne booda akkanatti nu dhufa ammallee fuulli itti aanu. Sadaffaa irratti ammallee waalaan erga cuqaasne fuulli kun nu dhufee booda security bakka jettu san dhaynaa jechuudha. Security kun isuma kana innillee security ka jedhu kana cuqaasnaa jechuudha. Security ka jedhu kana erga cuqaasne booda immoo akkana cinaa kanatti harkifanna jechuun kiyya waan zoom gochuuf gabaabsee jecha haala kanaan dhufa. Security yookaan passwordii jijjiiruuf deemna waan ta'eef iddoon passwordiin keenya keessatti argamu jalqaba passwordii keenya jijjiiruudhaaf as dhufna. Kun bakka xiyyaa agarsiise tana isii tana select goona. Isii tana select yoo goone passwordiin isa olitti jiru kana kun isa dot ta'ee mul'atu kana yoo asii cuqaasnee jenne gara leetariitti jijjiirama yookaan nambariitti jijjiirama waan ani passwordii ani duraan galfadhe sanitti jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu nu isa kana fakkaataa jechuudha. Kun haala kanaan passwordii keessan ka dura jiru default passwordiin duraanii yookaan teeleen jijjiiruu yookaan ofii keessan jijjiiruu baatti tokko hanga 8 kan routeroota kanniini. Kanaafiyyuu isin amma passwordii keessan ka barbaaddan san jijjiirtanii eega jijjiirtanii booda select gootan akkatti gadi qabdanii select all gootan. Maaliif select all gootan gama fedhettu osoo nafin select ta'a copy jettanii jechuudha.
copy erga jettanii booda isii select goone tan akka mul'anne yoo barbaanne akkanatti irraa balleessina. Haama mul'atu rakkoon qabu jenne akkanatti dhiisuu dandeenya. Garuu irruma balleessanii deemutu irra wayya. Eega paaswordii jijjiirree haala kanaan galchine booda bakka tana dhufna dakana caafii dakanaa tanarratti akka submit jettu tana bakka submit jettu tana cuqaasnaa jechuudha. Haala kanaan ufumaan isaati uf baasaa jechuudha. Amma wifi keessayyuu na baasaa nama paaswordii jijjiire waan ta'eef ganaa gara settingiitiin seeneetiniin deemee jijjiiruu qabaa jechuudha. Hayyee kunoo wifi keessa kana waan ta'eef ngattuba kareef achitti copy godhadhe san akkumaan gadi qabee yoo ka barreessu ta'e barreessaa yookaan immoo reef copy godhe waan ta'eef asumatti dhufee paste godha. Yoo akka mul'atu barbaade akkanatti mul'isa. Yoo mul'isuu barbaanne immoo haala kanaan dhiisa. Waan tokko waan hubatamuu qaban keessa paaswordiin galchitan hangana baay'atullee qabu. Hangana baay'atullee baatu. Dijitii 10 yoo ta'e qubee guddaa, qubee xiqqaa, lakkoofsaa fi mallattoolee akka aatee, hashtagii, mallattoo doolaaraa, indaa kanneen kana fayyadamuun dirqama maalii fi haala salphaadhaan haakin ta'u inni kunniin kun appilikeeshinoonni tokko tokko haa godhanii kan cabsanii seenanii sin jalaa fayyadaman ni jiru waan ta'eef isaaniif jecha isa kana wantoota kana fayyadamuu qabdanii hangana dheeressullee baattan. Kanaafuu connect goonaa jechuudha. Hanga seenuu xiqqashoo sun dirqama nuti ta'a. Kunoo seenee jira. Kanaafuyyuu bakka dura irraa dhufneetti deebina. Bakka dura irraa dhufne asii jechuudha. Wifi'n waan jijjiirameef jecha irraa na baase malee. Kanaafuyyuu akkanumatti gadi tuqaa gadi harkisaa yookaan deebi'ee IP nambarii sanii seenaa jechuudha. Kunoo haala kana fakkaataa akkaataan paaswordii itti jijjiiran haala kana paaswordii irreef jijjiirellee kunoo isa kana fakkaataa isiniin jedha. Hayyee galatooma waan itti aanu immoo yeroo biroo walitti deebina.